Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangana mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Taphattoonni garee tapha kubbaa miilaa Itoophiyaa taphaaf gara Awurooppaa imalan guutumaan guutuutti badan jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu namni karaa seeraan alaatiin namoota daddabarsaa turee fi yakka garaagaraa namoota irratti raawwataa turee fi mallaqa guddaa namoota irraa nyaataa ture qindoomina poolisii federaala Itoophiyaa akkasumas poolisii Interpoolii fi poolisoota Maalaawiitiin to'annaa jala ooluun gara Itoophiyaa geeffamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota PP waliin lola gaggeessuun injifannoo argadhe jedhee jira. Isin biraan kenna. Oduun inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa bakkoota garaagaraatti leenjisaa turee fi bakkoota garaagaraatti eebbisuu itti fufuu beeksisee jira. Kunis injifannoo addaati jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isin biraan kenna. Oduun itti aanu Ameerikaan garee farra mootummaa Itoophiyaa ijaaraa jirti jechuudhaan odeeffannoon tibbana hafarfamaa ture. Akkasumas mootummaa Itoophiyaa shakkii keessa galchee fi sodaa itti uume Ameerikaan deebii kenniteefii jirti. Ameerikaan maal jette kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turuu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Poolisiin federaalaa Interpoolii fi poolisii Maalaawii waliin ta'uudhaan shakkamaa karaa seeraan alaan namoota daddabarsuun yookaan immoo namoota daddabarsuu keessatti hirmaachaa ture Adnaaw Baashaaw Wandaamoo nama jedhamu to'annaa jala oolchuu beeksisee jira. Poolisiin federaala Itoophiyaa dhaabbata poolisii idila addunyaa Interpoolii fi poolisii Maalaawii waliin ta'uudhaan nama yeroo dheeraaf dargaggoota hedduu irratti gocha suukaneessaa fi sarbama mirga dhala namaa raawwachaa kan ture. Daddabarsa namoota seeraan alaa keessatti hirmaachaa kan ture Adnaaw Baashaaw Wandaamoo nama jedhamu biyya Maalaawiitti to'annoo jala oolchuudhaan seeraan akka gaafatamu gara Itoophiyaatti deebise jedhamee jira. Adnaaw Baashaaw Wandaamoo to'annoo jala kan oole miiltota isaa waliin jedhamee jira. Godina Hadiyyaa fi Kambaataa irraa dargaggoota hedduu jireenya keessan isiniif fooyyessina jechuudhaan waadaa seenuudhaa fi abdii sobaatiin goomsanii seeraan ala gara Afrikaa kibbaatti daddabarsaa akka turan poolisiin ragaa namaatii fi waraqaatiin mirkaneessa jedhee jira. Shakkamaan kun imaltoota tokko tokko irraa birrii 600 hanga 800 kan gaafatu ta'uu kan beekame yoo ta'u Itoophiyaa keessatti dursee kaffaltii jalqabaa birrii 100 fi isaa ol fudhachaa akka ture galmeen qorannoo poolisii ni agarsiisa jedhamee jira. Shakkamaan kun imaltoota karaa Mooyyaaleetiin gara Keeniyaatti ceesisuudhaan bosona Gaamboo keessatti dhoksee qabuudhaan sa'aatii 24 keessatti nyaata ruuzitii fi akkasumas daabboo qofa kennaa fi beela fi dheebuu guddaadhaan akka dararaman gochaa gammoojjii keessa mootoraa fi luka isaaniitiin akka ce'an dirqisiisaa ture jedhamee jira. Haala kanaan imaltoota lakkoofsi isaanii baay'ee guddaa ta'an seeraan ala magaalaa Naayiroobii erga geessee booda kutaa tokkotti yookaan kutaa tokko keessatti walitti qabuun maatii isaanii irraa kaffaltii dabalataa akka ergisiisan gochuudhaan gocha suukaneessaa raawwachaa ture jechuudhaan poolisiin ibsee jira. Namoota maatii isaanii irraa kaffaltii dabalataa ergisiisuu hin dandeenye uffata yookaan huccuudhaan ukkaamsuu fi asumatti duuta jechuudhaan sodaachisuu fi akkasumas humna elektiriikiitiin dararuudhaan gocha suukaneessaa raawwataa ture jechuudhaan birrii 100 fi isaa ol miiltota isaa Itoophiyaa keessa jiranitti dhiyeessuun karaa baankii akka kaffalamu gochaa ture jedhamee jira. Erga kana raawwatee booda imaltoota Naayiroobii irraa gara Mombaasaa achirraa immoo gara Tanzaaniyaatti konkolaataa gurguddaa konkolaataa duubni isaanii banaa ta'anii fi haguugaman keessatti fe'uudhaan bosona Tanzaaniyaa keessatti geessuudhaan gatuudhaan balaaf saaxilaa turan jedhamee jira. Haala kanaan dargaggoonni baay'een isaanii Afrikaa kibbaa osoo hin gahin biyyoota garaagaraa keessatti to'annoo poolisii jala ooluun seeraan ala biyya keessa galanii fi hanga waggaa 3tti adabbiin hidhaa irratti murtaa'aa ture jedhamee jira. Adabbii hidhaa kana xumuranis kaffaltii birrii 100 fi 70 kaffaluun gara Itoophiyaatti deebifamaa turan jedhamee jira. Shakkamaa miidhaa guddaa dargaggoota irratti dhaqqabsiisaa ture kana poolisii federaala Itoophiyaa fi Interpool waliin ta'uudhaan
bara 2015 irraa hordoffii yookaan barbaadaa kan turan Adina Ubashaa Wudaamo guyyaa kaleessa adoolessa 29 2026 poolisii Maalaawi to'annoo jala oolchuun poolisii federaala Itoophiyaatiif dabarsee kennu poolisiin federaala Itoophiyaa beeksisee jira. Oduun itti aanu gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa taphaaf gara Awurooppaa imale guutumaan guututti baduun dhagahamee jira. Gareen kubbaa miilaa guddattoota umrii 18 gadi kan Itoophiyaa taphaaf gara Swiidin imale guutumaan guututti gara isaan seenan hin beekamne jedhamee jira. Gareen kubbaa miilaa kun baduu fi miliquun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u poolisiin biyyattii barbaadaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Tapha kubbaa miilaa Gootiyaa Kaappii jedhamuun beekamu kan biyyoonni 77 olii irratti hirmaatan irratti hirmaatuuf gara Awurooppaa Swiidin kan imale gareen guddattoota kubbaa miilaa Itoophiyaa kun guutumaan guututti eessa akka seene hanga ammaatti hin beekamne jedhamee jira. Gareen guddattootaa kun adoolessa 12 irraa jalqabee tapha gaggeeffamaa ture irratti hirmaatuuf kan garas imale yoo ta'u baduu isaanii kana hordofee poolisiin biyyattii barbaadarra jiraachuun isallee beekamee jira. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa kun kan bade adoolessa 18 2026 yoo ta'u guyyaan kun guyyaa dorgommichi itti xumurame jedhamee jira. Gareen kun bakka qubate mana barumsaa tokko keessaa yaa'uudhaan yookaan bahuudhaan eessa akka gahan hin beekamne jedhamee jira. Waliigala taphattoonni garee kubbaa miilaa guddattoota Itoophiyaa kun nama 20 yoo ta'u hoogganaa isaanii dabalatee namni 22 eessa akka gahe hin beekamne jedhamee jira. Kanaafis qorannoon gaggeeffamaa jiraachuullee poolisiin biyyattii beeksisee jira. Qopheessitoonni Gootiyaa Kaappii taateen kun kan isaan ajaa'ibsiisee fi seenaa isaanii keessatti takkaayyuu kan isaan hin mudatin ta'uudhaan garee kubbaa miilaa Itoophiyaa kana waliinis hariiroo gaarii qabaachuu ibsuudhaan walumaa galatti taateen kun akkaan kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu himanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota PP irratti raawwataa jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan kan beeksise yoo ta'u zoonilee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa jiru irratti loltoota PP hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun mooraa waraana PP hedduus hojiin ala taasisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli gaggeeffamuu beeksisee jira. Haaluma kana lixa Oromiyaa aanaa Qondaalatti lola loltoota PP waliin gaggeeffamaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun hedduu isaanii madeessee hedduu isaanii addunyaa kanarraa godaansuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa aanaa Beegitti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaan kun immoo kan raawwatame humnoota addaa irratti jedhee jira. Humnoonni haleellaan irratti raawwatame kun kana dura miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan turanii fi karaa nagaan qabsoofna jechuudhaan gowwoomsa mootummaa PPT'n gowwoomanii gara mootummaatitti galuudhaan harka kennatanii turan amma deebifamanii waraana bilisummaa Oromoo akka haleelan kan ergaman irratti haleellaa raawwadhe jedhee jira. Haleellaa humnoota kanneen irratti raawwateen aanaa Beegii ganda Qarbaachoo jedhamutti haleellaa irratti raawwateen lama battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu jahammoo madeessa jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo heddichaa beeksisee jira. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaratti humna haaraa leenjisaa jiru eebbisaa jiraachuu itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa isin hin geennee turre humni haaraan guyyaa kaleessaa eebbifame yoo xiqqaate 3,000 oli jedhamee jira. Ammas bakkoota garaagaraatti haaluma kanaan itti fufee jira. Kana qofaa miti. Naannoon Amaaraallee akkasumatti humna haaraa leenjisee eebbisaa jira. Naannoon Tigraayillee akkasumatti kuni hunduu walitti edamee Itoophiyaa biyya jedhamtu tana raasuuf haalli itti deemamaa jiru tilmaamuuf kan nama dhibuu miti. Hundaafuu nageenyi biyya teennaaf nageenyi uummata keenyaaf akkasumas addunyaa tanaaf. Oduun itti aanu guyyaa tokko dura Masritti Ameerikaan biyyoota baha Afrikaa Eertiraa fi Soomaaliyaa akkasumas Masrii waliin ta'uudhaan Masritti marii gaggeessanii ture. Itoophiyaan marii kanarratti hin argamne. Itoophiyaan marii kanarraa hafuu isiitiin shakkiin tokko uumamee jira. Kunis Ameerikaan humnoota hidhatan Itoophiyaa irratti gurmeessaa jirti jechuudhaan odeeffamaa ture. Kanaan wal qabatee Ameerikaan deebii kennitee jirti. Deebii kenniteen Ameerikaan Itoophiyaa irratti gocha akkanaa kana hin raawwattu. Ameerikaan faallaa Itoophiyaa hin dhaabadhu jette. Guyyoota muraasa dura aangawaan olaanaa Ameerikaa
kaayirootti marii gaggeessanii turan. Egasii booda gabaasaaleen bahan Ameerikaa hin gammachiifne. Maaltu adeemaa jira jechuu dandeessu? Dhimmichi kunooti. Gorsaan olaanaa biyyoota Arabaa fi Kaaba Afrikaa Pireezidaant Tiraamp Maasaad Bolos kaayirootti ministeerota dhimma alaa Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraa waliin mari'ataniiru. Ajandaan isaanii ijoo nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaati. Mariin kunis bu'aa qabeessa ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan biyya guddoo gaanfa Afrikaati. Marii kana keessatti garuu hin hirmaanne. Achuma Masrii kaayirootti ministeeronni dhimma alaa Masrii fi Eertiraa mari'atanii dhimmi galaana diimaa Itoophiyaan laallatu jedhanii dubbataniiru. Egaa gabaasonni adda addaa Ameerikaan walta'iinsa farra Itoophiyaa ijaaraa jirti jedhanii dhaga'amuu eegalan. Egaa booda ture gorsaan olaanaa Pireezidaant Tiraamp dhimma kanarratti deebii kan kennan. Masriin dhimma hidha Abbayyaan akkasumas immoo Eertiraan dhimma galaana diimaan Itoophiyaa wajjin hariiroon isaanii gaarii miti. Somaaliyaa wajjin hariiroon Itoophiyaa booda kana fooyya'us waggoota lama dura muddama seenee ture. Gorsaan olaanaa Pireezidaant Tiraamp gabaasoleen dhaga'aman soba dogoggoraa fi dubbii kana meessanidha jechuun deebii kennaniiru. Dabalanis Ameerikaan ejjennoo akkasii hin qabdu faallaa Itoophiyaas dhaabataan jirtu jechuun dubbatan. Itoophiyaan walgahii kana irraa hafuun wal qabate gabaasonni bahaa turani gabaasota sirrii miti jechuudhaan waan jedhame haaltee jirti. Shakkii jirus waan hin jirre jechuudhaan dura dhaabbattee jirti. Komiin kun kan ka'e Itoophiyaan marii kana keessa hafuun kan wal qabate yoo ta'u kunis Itoophiyaa shakkii hamaa keessa akka galtu isii taasisee jira. Ameerikaan garee gocha farra Itoophiyaa ijaaraa jirti jechuudhaan gaddi guddaan Itoophiyaatti dhagamee ture jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii turan. Wanti ture garuu kana maraa miti jechuudhaan Ameerikaan waan jiru ifoomsitee jirti. Odeeffannoon haala kanaan bahaa ture Itoophiyaa kan rifaasise yoo ta'u erga Ameerikaan deebii kana kennite Itoophiyaan waan tasgabboofte fakkaatti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.